Harka fuune akkam jirtan hordoftoonni social media kanarraan hordofaa jirtanii guyyaa kaleessaa akkuma beekamu ergaa jajjabduu lamaan tokko isinii ibsinee turre guyyaa har'aa kan ammoo wanta adda ta'e kan qabanne baanu hin jiru garuu miidiyaan Oromoo warreen social media irrattis taatanii hojjettanii warreen miidiyaan biyya bakkee keessa jirtanii wanta isin dabarsuu qabdan karaa hoggantoota keenyaa waan ergaan kun akka darbuuf nutti himameef nuti immoo isinii dhaamu waan barbaanneefidha. Keessumaati miidiyaa adda addaarraa warreen dalagdanii warreen sagalee Oromoodhaaf dhaabbattan kamiyyuu wanta isin hojjettan dirree qabsoo irratti wanta nu mudataa jiru wanta isin hojjettan gara keessan akka ga'u barbaanna. Egaa nuti yeroo hin qabnu sinin somnu yeroon hin qabnu yeroo ibidda keessa teenyeetuma isiniif sagalee kana ibsu kan nuti erginu yeroo xiqqoo argannutti inni kaan otoo loluu inni kaan immoo otoo uummata tasgabbeessu inni kaan immoo wanta oolmaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa bule itti jiru kana waan isiniif gabaasnuu fi hanga neetwoorkiin argannutti amma neetwoorkiin nuu dalagetti wanta guyyaa guyyaatiin raawwatamu argaa oollu haga lubbuun nurra keessa jirutti isiniif dabarsuun isnu. Egaa gara dhimma keenya har'aatti kan hin deebi'u keessa inni tokko warreen miidiyaa adda addaarra hojjettanii miidiyaa biyya keessa ta'an biyya alaas keessumaa sagalee uummata Oromoodhaaf ni ta'a jettan ka biyya keessaallee hiyyaannu ka biyya alaarra jirtan yookaanis immoo YouTube irratti warreen qabdan warreen dhageettii qabdan guyyaa guyyaatii wantoonni nu mudataa jiran keessa inni tokko Oromiyaa guutuu irratti waraana bilisummaa Oromoo nan balleessa jedhee mootummaan hattuun kun eega ka'ee garuu wanta mootummaan kun waraana bilisummaa Oromoo balleessu otoo hin ta'in ilmaan Oromoo balleessaa akka jiru akkasiin quba qabdanidha. Lola kaleessa galgala sa'aatii 9 kaasee hanga sa'aa 12 irratti gaggeeffameen lola gurganama har'aatii kaasee hanga sa'aatii 5tti gaggeeffameen lafoota nuti dhaqnee iddoo waraanni mootummaa qubatte sana erga dhuunfannee reeffa ijoollee hedduu qarree qeerroo hedduu argaa jirra. Garuu suuraan siniif gadhiisuudhaaf nutti hin tolle ganaa qoratamaa jira eessa akka ta'an eenyu akka ta'an ijoollee kana manaatii baasanii gara reeffa 25 olii kan nuti argine kana keessa qeerroon jira kana keessa qarreen jirti ga'eessonni illee ni jiru. Kanammoo kan ajjeesaa jiru mootummaa ta'uusaa warreen miidiyaarra hojjettan hundumaa karaa dhageettii qabdaniitiin uummata kanaafis ta'e addunyaaf akka gabaastan barbaanna. Viidiyoonsaa akkuma raawwatameen dhumeen akkuma yeroo arganneen singeessisuu dandeenya. Kanaaf waan nuti amma nuti dubbannaa jirru kun mana keessa teenyee miti dhiiroo nuuf hubadhaa dirree waraanaa keessa teenyeetidha kan nuti isiniif himaa jirru kan gurri keenyi dhaga'e. Otoon taaniin kan iji keenyi argeen isiniif himaa jirra. Kanaaf bakkoota nuti dhaqnee bakka mootummaan waraana ishee qubsiiste yeroo boojii nutti reeffa ijoollee hedduu argaa jirra. Reeffa namoota hedduu argaa jirra. Kun ilmaan Oromooti ka du'aa jiran. Kanaaf warreen sagalee qabdan warreen miidiyaarra hojjettan akka wal ga'u akka wal dhageessistan addunyaatti akka iyyattan barbaanna. Ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana keessa lola hamaa jabduu keessatti dhumaa jirani. Keessumaa qarreef qeerroon kaleessa uf eeggannoo akka isaan godhan dhaamaa turre har'a garuutii namoonni hedduun du'aa jirani. Kan iji keenya arge dhagaa kuni dhugaa dubbachuudhaaf. Kanuma irratti itti fufuudhaan waan ani isinitti himu kana keessatti warreen tokko akkuma baacootti ilaaltan jirtan adaraa kun seriously waan baacoo miti dhiiroo. Inni gara biraatii immoo wantoonni ta'aa jiran keessa lola kana keessatti nuti guyyaa guyyaatiin booji'amtoota yeroo gaafannu namoota du'anii ID kaardii isaanii yookaan waraqaa eenyummaa isaanii yeroo ilaallu baay'een isaanii mootummaa naannoo Amaaraa warreen milishaa Amaaraati. Baay'inni garri guddaanis immoo mootummaa naannoo Sumaalee keessaa kababa'anidha. Sidaamaan keessa jira. Dabuub Hizboochi warra jedhamu sana keessatti argaadha jirra. Isaan kun hundinuu Oromoo irratti bobba'anii ilmaan Oromooti yeroo har'aa kana dubartoota Oromoo
qeerroo Oromoo warreen ajjeesaan jiran kanadha. Isaan kun irratti illee hojjetamuu qaba. Sanyii duguuggaan akka ilmaan Tigraay irratti gaggeeffame har'a kunoo guyyaa har'aa kana dirree Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jira. Warreen mootummaa naannoo ollaa taatan kan akka Sidaamaa kan akka Sumaalee kan akka mootummaa naannoo Amaaraa saansila diina unumaatiif iyyuu fi mootummaan Eertiraa harka kana keessaatii qaba. Isaan kan immoo yeroo gabaabduu keessatti viidiyoo isiniif waraabne gaaffiif deebii booji'amtoota kana wajjiniin goonu isinii erguu ni dandeenya. Garuu dhimmichi amma waan lolarra jirruuf dafnee isinii gochuu hin dandeenyu. Kanuma nuu mijata jenneetidha. Kanaaf miidiyaaleen biyya hambaa keessa jirtanis biyya keessa jirtan warreen quuqama Oromoo qabdan hundi keessan waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuu miti hin danda'amu waan ta'eef dhuminsa ilmaan Oromoodhaaf sagalee akka taatan har'a karaa hoggantoota keenya akka nuti isiniif dabarsinu waan nutti himameef kana akka hojiirra oolchitan isinitti himna. Guyyaa har'aa kana dirree waraanaa taatetti Oromiyaan kanaatiif iyyuu ilmaan Oromoo kuni badii tokko malee maqaa shanee deeggarta jechuudhaan bakkeetti bakka mootummaan kuni waraana isaa qubsiisetti reeffota hedduu argaati jirra fuunee awwaalaa jirra. Warreen booji'amtoonni nutti manitti immoo ergaan keenya inni guddaan warreen keessaatii isin qeequ yookaanis immoo qarree qeerroo warreen deeggaraa fakkaatan qabaate ajjeesaa waan jedhamanii nu gorsanii gannu gadhiisanidha jedhu warreen booji'aman waan ta'eef adaraa keessan miidiyaalee irratti warreen hojjetan hundi keessan iyyuu isa kanaaf sagalee ta'a. Yeroo kana sagalee uummata Oromoof hin taane yoo taatanii waa'ee Oromoo faarsuun keessan nuuf gatii hin qabu. Nuti kunoo dirree qabsoo keessa teenyeetidha kan isinitti himaa jiru. Ibidda keessa teenyeetidha. Nu amanuu yoo baattan itti dhiisaa. Nu haquma dubbachaadha jirra. Kanaatiif iyyuu warreen miidiyaa qabdan adaraa keessan addunyaa irratti yeroon isin karaa qabsoo miidiyaatiin gootan yeroo ammaa kanadha waan ta'eef bakka jirtan hundumaatiin viidiyoo kanarratti dalagaatii hanga danda'ametti immoo nuti immoo karaa dandeenyeen karaa arganneetiin viidiyoo waraabnee gaaffiif deebii booji'amtoonni kun laatanii fi mootummaan asii gadi duguuggaa sanyiin ilmaan Oromoo irratti gaggeessuudhaaf isaan gorsee gadi isaan bobbaase immoo tokko tokkoon yeroo argannutti akka koreen kanaaf hundaa'e adda baasee qulqulleessee hanganuuf dhiyeessutti isin garuu sagalee keessan addunyaatti iyyachuu adaraa keessan hin dhiisina. Ilmaan Oromoo hundi keessan yeroon isin Oromiyaa ilmaan Oromoo Oromiyaadhaaf birmattan yeroonsaa kanadha. Yeroonsaa amma. Kanaaf adaraa keessan isinitti jechuudhaaf barbaanna. Egaatii wanta kanarratti dubbannu hin qabnu. Olmaan waraanni bilisummaa Oromoo olmaa guyyaa guyyaadhaan hojjechaa jiru keessaa gara fuulduraatti deemaadha jira. Gara fuulduraatti dhiibaa jira. Injifannoo guddaa galmeessaadha jira. Kanaatiif immoo dhumaatiin ilmaan Oromoo nagaayyaa ta'an kun dhumaa jiran kuni bakka nuti hin qaqqabnetti mootummaatii kanaatiin humna milishootaatiin butamanii isaan kuni baay'ee nu gubee jira. Isaan kanarratti reeffa isaanii yeroo arginu baay'ee garaan nu dadhabaati jira waan ta'eef adaraa keessan addunyaatti akka iyyattanii godhaa isinii jechuu barbaanna. Yooyyaa galatoomaa waboon hawaaruu dhumarratti garuu waan isinitti maddu keessa hoggantootatu dabarsa jettanii maqaa namaa jaalmarroo jettanii warreen viidiyoo kaleessaa irratti hojjettan jirtan adaraa keessan kanarraa of qusadhaa. Sagaleen kun sagalee jaalmarroo miti. Ajajaa hogganaa otoo hin taane ka Cibiraarraa fi kan Buttaarra jirudha waan ta'eedhaa fi maqaama sagalee maa'otu addan baafatiin akkasumattiin maqaa namaa hin waamiina. Hoggantoonni ammatti waan akka kanaa hin dubbanne waan ta'eef adaraa isaan kanarratti isin akeekkachiisna. Sagalee ma jiru nuuf dabarsaadha jenne malee nuti abalutu dabarsee miti. Waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keenya himmamtu yoo ta'e garuu aangoonuu hin qabnu nuti miseensuma waraana bilisummaa Oromoo dha. Kanaaf maqaan koo akkuma argitanii kanuma irratti jira. Kanaaf adaraa keessanii abalutu akkas jedhe jettanii oduu daldala gara biraa hin godhiina. Yeroonsaa amma yeroo maqaa itti abalutu sagalee kana kaa'e otoo hin taane Oromoof birmadhaa, Oromiyaaf birmadhaa.
waraana bilisummaa Oromoo kan ija isaatiin argu kan halkaniif guyyaa uummata isaa keessa jiru dhuguma kan lafa jirtu sinitti kan himaa jirru unudha ijaan argaa jirra waan ta'eef hadaraa keessan ergaa keenya otoo isheen hin dabiin otoo isheen hin miliqiin irbuudha kun irbuu ilmaan Oromooti kanaaf nu dalaas hin dabsiina maqaa namaa sennayina kana siniin jechuu barbaanna egaa ani yeroo hin qabu sababiin isaanii beektu Oromiyaan dirree waraanaati waan taateef yeroon argadheetti isiniidhaaf akkan yaada kana kaa'u waan ajajni natti laatameef hagan danda'ametti isinii ibsuun barbaada kanaaf Oromiyaaf birmadhaa ilmaan Oromoo hundi keessan immoo tumsa waraana bilisummaa Oromoo kana jala akka dhaabbattan isin gaafanna kanaaf wanti kun ni darba garuu seenaan hin darbu dhumaatiin ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun badiin ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun ijoolleen nagaan qeerroo fareen nagaan namoonni qe'ee isaanii irraatii dhabamanii badii tokko malee du'aa jiran kun seenaa waan taateef seenaaf galmeessuudhaaf isin garuu hanga dandeessan saba keessaniif qabsaa isiniin jenna hidhannoodhaan kunoo qabsaa'uti jirra ajjeesnees du'aas waluma keessa jirra waan ta'eef adaraa keessan sabni Oromoo kana quba qabaachuu qaba waboon hawaaruu ergaa koo xumureera galatoomaa injifannoon uummata Oromoof haa ta'u waboon hawaaruu